Iddoowwan akka biyyatti dhukkubni busaa jiru hundatti hojiin ittisaa fi to'annoo taasifamaa jiraachuu ministeerri fayyaa beeksise. Naannolee akka Oromiyaa, Amaaraa, Tigraay fi Beenishaangul Gumuuzitti dhukkuboota busaa, koleeraa fi shifitoo to'achuudhaaf hawaasa waliin hojjetamaara jedhame. Ministeera fayyaatti abbaan adeemsa ittisaa fi to'annoo dhukkuboota Dr. Hiwot Solomoon to'annoo fi tatamsa'ina dhukkuba busaa isa duraa kan ta'e hojiin dursanii ittisuu hojjetamaara jedhan. Hangamatti saaphanni siree miiliyoona 20 kan raabsamee fi keemikaalli mana keessattis biifamuu dubbatan. በዋነኝነት ህብረተሰቡ የወባ መተላለፊያ ወቅትን አውቆ hawaasni tibbaa fi karaa tatamsa'ina dhukkuba busaa beekee ofirraa ittisuu fi dhaabbiidhaan saaphana siree fayyadamuu qaba. Keemikaalli erga biifame baatii ja'aan booda halluu ta'e waan biraa mana isaaniitti dibuu hin qabani. Naannawaa isaanii boolla bishaanii cimmisuu fi meeshaalee bishaan qabachuu danda'an dhabamsiisuun barbaachisaadha. Rakkoo jijjiirama qilleensaatiin wal qabatee yeroo ammaa kana akkuma addunyaattuu tatamsa'inni dhukkuba busaa jabaachaa waan dhufeef hojiin ittisuu cimuu qaba. Itoophiyaa keessatti waggoottan lamaan darbaniyaas dhukkuba busaa dabalatee dhukkuboonni ka'umsa isaanii bishaan godhatanii fi kan birootis hammaachaa dhufuu isaanii Dr. Hiwot kaasaniiru. እኛ ሀገር የባለፉት 2 ዓመት ላይ ወባና ሌሎች ቬክተር ወለድ በሽታዎች biyya keenyatti waggootan lamaan darban dhukkuba busaa fi dhukkuboonni ka'umsi isaanii bishaan ta'e mul'ataniiru. Hojiin ittisuu fi to'annoo dhukkuboota kana cimuu qaba. Sababa ijaarsa bu'uuraalee misoomaatiin iddoowwan boolla ta'an bishaan akka hin kuufanneef gochuun barbaachisaadha. Daayrektarri olaanaan Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Masaa Hayilee hawaasni saaphana sireetti sirnaan akka fayyadamuuf hojiin hubannoo uumuu hojjetamaara jedhan. አጎበር ተሰራጭቷል አጠቃቀም ላይ ክፍተቶች አሉ Saaphanni siree raabsamus itti fayyadama irratti rakkoo waan jiruuf rakkinicha hiikuudhaaf dhimmamtoota waliin hojjetamaara. Waqtiin ammaa kun kan dhukkubni busaa garmalee itti tamsa waan ta'eef to'achuudhaaf dhimmamtoota hanga sadarkaa aanaatti jiran sochoosuudhaan hawaasa hirmaachisaa hojjetamaa jira. Dhukkuboota shifitoo fi koleeraa kutaalee biyyaa garaagaraa keessatti mudatanis to'achuuf tattaaffii taasifameen bu'aan gaariin galmaa'eeras jedhan Dr. Masaay. ኮሌራ በተከሰተባቸው ቦታዎች ወደ 6.2 ሚሊዮን የሚደርስ የህብረተሰብ ክፍል ክትባቱን በማምጣት Iddoowwan koleeraan itti mul'atetti namoota miliyoona 6.2 ta'an talaalli akka argatan taasifameera. Miliyoona 2.4 kan ta'an talaalli akka fudhataniif ammoo qophiin xumurameera. Daa'imman hawaasa iddoowwan tursiisaa fi kaampiiwwan garaagaraa keessa jiranitti dhukkubni shiftoo mul'atee ture harka 90 ol kan to'anne yoo ta'u daa'imman aanalee tokko tokko keessatti dhukkuba kanaan qabaman yaalamaa jiru.